isaan wadhaay jaalalleewwan koo lammanii maal hojjetaa abbeesiiti amma mee yaa seexana nama wal barsiistu dhabde jaalalleewwan koo wal barsiista nama wal barsiistu meeqa jira nama wal baruu qabu meeqa jira isaan eessumaa fiddee wal barsiistat anumarraan buutu maalti moos duukaanaa sobsiisan yoomnaa toltee beettati yoomnamaa toltee beettati amma sheema kana naaf godhe wetti naan dhaqi jara kana sa'aatiin kun bareedu haaraan bitadhe bareeda garuu kan kojjuu wal fakkaata malee kan keessa kamajjuun wal fakkaata hojii hojjette tokkumadha iyyuudha beekaa bittee ati garuu akkamiin haftudha si wajjuu wal fakkaachuu fedhiin kana bitadhe maayettee maaloo jalqaba koo ana bitee misituu narraa argee bitee an sa'aatiin bitadhu dhabeenna kan si wajjuu wal fakkaatu kana bitadhu deeme maalin beekaree maaf kana bittee garuu inaaftu wayi maal namni akkasii maali eessa kun hiriyaa akkasii qabda wanti durumayyuu maaliif akkasitti sarrabsite dhiisi gara dhiisi nama akkasiisatti barteeti na argitayyuun seenaanu jaalalleewwan koo lamman dheengadda walillolle irramuu maal hojjetu dheengadda moonatti hartee miti dhiifama rakkoon qabu waan hosti naarree jaalalleen koo yeroo matti deemtee sana dhufe jaalalleen kee maqaan isaa eenyudha laatii sammuu walitti dhufan maaliin godha kana wayyoo way maal naa way dhugaa kan koos waan si dhibulatiidha maqaansaa caa amman sukkitanii maaliif na qortu maal sin fayyadam bifti isaa maal fakkaata diimaa ma jedhama dheeraa way dheeraa safarri isaa eessadha safarri isaa wayyoo safarri isaa illee sirriitti hin beeku garuu maal fi na gaafatti narraa adda si baasuufi latii jaalalleen kees latiidha maqaansaa qo'ee bakka gaaf tokko wal barsiisna lakkoofsi bilbila isaa maalirraa ka duwwaa 9 maal jedhe itti fufu duwwaa 9 turii nan baasa lati falafali dafika falafala wayyoo baqaddaattuu baqaddaa fiigi wayyoo ani riyaadha jedhee citi kosti madhaata akka gingishtuura deemtee naa odeessita ofii kee odeeffatte himte ana siime akkam nama tuffattaatu sirjinaa soo silkii kaasta maa inni isheen si biraa wajju wanta maalummaan isheen beekamne tokko dhufeen afaan ishee sirraa qaba maal taareen eegi kottu dafiti ahaa jaalallee kee ammatte anumaan bilbiladhu hin beektu ka jaalallee koo oo bareedduu ko maal bareedduu ko naan jetta kunoo asii tokko afaan natti banaa jirti eenyu isheen isoo jaalallee ishee waamatte akka waan jaalallee hin qabne amma kottu dhufanii maal amma kottu tole amma dhufan argita jaalallee koo hin beektu gagadhee waa'ee nama maayitti beetti waa'ee goota maayitti beettaa dhufu kan ilaalla eenyuma dhasheen jaalalleewwan koo guyyaa tokkotti loltu eenyu bira dhaqu madura maakimoo maahii bira dhaqu maahima bira dhaqu wayyaa dhiyoodha kan ishee buu jaalallee cidhaan guutuu jetta akkuma kee sodaate nama fidatee dhufaa yaadnisiyoona kana buu dhugaa jettamoo sinumata iddoo tokkotti na waamaa sanama qabutu nama fidatee dhufa gaa wallaloo dhiistanii na loluufi walaa nyaattu maaltu na dhibe kan kee moyona kana nama sin qabu maalis sin qabu dhagaafaan muka faffunaannatee dhufaa jira ta'a gootummaa nama ammoo argita bareedduu ko nama loluun faayidaa tokko hin qabu dhiisati maa dhiisokki maa isheen tuffadhuu dhiisate waan akkasii sirrii keetti maarree ijoollee duuka maal si iyyisiise nagannaa ture sodaattu wayi ilaa kunnola dhaqi bira darbi har'a jisaan qora dhaqi dudduba keenya hin dhufa baay'ee malaalta si malee durba kan biraan laalu iji koo durba kan biraan laalu etta amma afaan bantee laalta maali nagartuu akka isheen godhattu nagaa miti jedheen ilaale otoo isheen akka barbaaddee godhatte otoo isheen rafaa deemte wanta si ilaallatu qabaasin maal hojjechuu akka kana nama darbaa jiru na ilaalu nan duruunfadhaa na ilaala malee ilaalchi keessa nama laaludha lixuuf dhaatooti eessa lixaa isayyuu lixuu barbaadda aanmee gaafa dhiirratti dhufu dhiira maali dhiirri tokkoyyuu waan jiru natti fakkaatu dhiirri surreeffatullee gurdii natti fakkaatanan ati garuu itti keessa lixuuf amma na dhaggeeffadhu lammaffaa akka durba nagarre kan kanaachuma ija durba nagarreen sitti gaxxama as jira kunoodha biruma gayti deemii kufi dafi maal taate wayyoo miila koo maanni ijoollee bara kana ilaallachaan deemtu an amma yoomiti sitti durban qaqqabu miti ilaalin sin jennaan kuftee naan ol qabe kufuu miti otoo miilli ishee raacite harki ishee raacite mormi ishee raacite wanta si ilaallatu qabaasin moo kanatti durbaa qaqqabdu barbaada sinumayyuu yoomin qaqqabeen atoon qaqqabdee miti maalin sukkumte atooti maa si ta'uu didee iddoon dhaabadheetti sii deemu sii ta'uu didee sii mijachuu didee
Sitti meeraam silaa dhiira namanii siin jenne. Sirrii keettee matuma. Walii galtaniidha. Bakka gammaddan maal siniif hin maraadhaan. Dhiira namanii qormaata. Dhiira namanii qormaata. Dhiira manii qormaata. Dhugaa moonnaatii fi baay'inaatii fi maaf dhadheen baatturee isa si'oyyaa baay'inaataa fi. Maaltu naga sheerota ishee funyaayin dhaabattee moota si ilaallatu qaba maaltu si gasheesi otoo ishiin galagalaalte maaltu siin si ilaallata otoo nasitti mee gufuu miti akka ishee gufachuu miti otoo funyaayin dhaabadhe galagaltee na ilaalta na ilaaltaanaan maafin inni ishee garuu eetta tasgabbaa'imee maal tasgabbaa maal lannati maayin anatti naafi nanni naafi aan maal lannata akka kanatti naatuuf kunoo deemte isheen deemte fayyaa ishee otoo fayyaa miti ta'e immoo baattee deemtaa dhiifama ishee xiqqooma ishee naaf obse fixeera kun. Maal na ilaalta? Maal na ilaalta? Jaalalleen kun eenyu akka ta'e hin beeku maal na ilaaltas jechaan jira. Wayyoo eenyu akka taate hin beeku. Ayii isa yoo as galagalee dhaabatan noo eenyu akka taate sin beekuuf malee akka kanatti jaguu ta'e nan laalu. Kootu akka sin sodaadha sitti fakkaate eenyu akka taate sin beeku. Qobaa kee akkatti nama 8 gangashitu hin beeku. Nagadhiisitti nima kana qoy isa yoo na ilaalte makkata isheetti na ilaaltu hin argineeti. Kana nagadhiisi nan dhaqaafi. Anaanis sinis hin beeku kun. Heeloo isa jirta? Safaran jira. Safara keessan walitti qabaniidhaa jiru jedhanii dafii bahi safarichaa. Safara keenyaa moo? Daddafii bahi ammaa. Siin deebisa sin jedheeranii ganaan sii deebisa. Leeti. Obbolota kee tokkoon isaanii nafni guuranii ba'an. Maal balleessedhani? Saree maraatota walitti qabanii hidhaa jiru. Saree maraatu. Sayyoo maraatu. Kottu. Maraatuun eenyudha? Ana maraatuun miti. Sadhumaadha lammeeffaatti hin deebi'u maal taate ishee makana qofarra naa darbi. Waan baay'een rasii darbe waan baay'ee. Lakki kana booddee waa tokko akka giiftiitti si jiraachisa. Yakkuma tokko narratti nagartu doggunuma tokko narratti nagartu ansiif je'eenan jiraadha si je'eenan du'a. Kana booddee garuu waan tokko balleessiteena waan tokko rasii hin darbu. Takka isaa irra naaf hin darbii waanuma tokko irra naaf hin darbiin ishee makana naa dhisteennan rakkoon qabu atumti qofti naa jiraadhu caaltuu kun. Caaltuu? Yaadatta maqaa ishee latti maqaa ishee. Hawwii ko dhiifama hawwii ko. Hawwii? Dafii yaadadhu. Yeroo beeko. Maqaan ishee eenyu ture? Eda halkan guutuu inni online irratti tursiisaa ture maalidha? Maal boonata limitidii naa bitee? Boonata limitidii si bitee gadda boorsaa si marachiisa jijjiirsiisiin jennaan jijjiirsiisiin jirta moona. Amma immoo unlimited si bite miti kana booddee immoo lola koof lola keeti unlimited ta'a. Si galeera mini lola hin dhaabbannen sirratti bana kiyya tokko ishee lola hin dhaabbannen dhaggeeffadhu duun biraan barbaachisu. Tokko arra kanan baafadhe mini isattaa nutti immoo tokko qaama kee ija kee ilkaan kee arraba kee kalee kee somba kee hunda isheen sirraa yaafadha kana qofan baafadhee dhiisa sitti hin fakkaatiin. Dubbii boonaa irratti immoo waraana addunyaa sadeeffaa akka sitti meera. Naga olte? Akkam goote dhimma abjuu koo yeroo darbe abjuu kennaa argisan siin jee na agarteetta? Maal taate? Abjuudhaan na agarteetta moo na agarre? Galgala qochaan turan. Akkasii rakkoon qabu riyyoota kee abjuudhaan agarta warra kana abjuudhaan na agartu miti amma abjuudhaan na agarteetta moo na agarre dhimma kee qo'atte raftu rafuun hin jiru rafiin argisiin jenneen. Maal taate akkas godhattaati maal? Maaliif abjuudhaan na agarre itti kaffaltamu maal rakkoo qaba? Maal haasaa jirtaa lati? Na agarre mata abjuudhaan afaan gabaabaa abjuudhaan na agarre mini hoo akka xillaa gadi dachaaste boorsaa keessa kaa'ataa jirtu kanatti waa'ee koof waa'ee gadi dachaasi kaa galgala kana garuu siin kenna abjuudhaan na argiiti hello ne abjuudhaan na bilbili yoo sii danda'a kan sanaara boorgana manatti. Hoo. Oduun dhagee dhugumadha. Maaliin? Kunoo dhugumadhoo meerree saayitiin sii bite kennaa godhee saayitiin sii kenne meerree. Hiriyaa koo ergifate. Hiriyaa kee ergiste hiriyaan kee jaalallee hin qabdu yeroo kaanoo jaalalleen hiriyaa kooti hiriyaa koof kana godhee sana godheetta saayitii keessirra ergifatti san dafqa akkas godhee kennaa godhee sii kennee ergiste rakkoo hin qabu kana booddee wanta sixootaa jedhamu
nama qubeensaa laarraa ka'uurraan argadha seetee tana qofarraa miti namoota qubeen isaanii laarraa ka'uurraa kennaan argadha seetee tatirle hiriyaa koofin kenne hiriyaa gaafanii misaan sii bita gaafanii iraatiin sii bita jedhu wajjin dhuftu sa'aatiin sii kennu qixxeetti ergefattu maal saadareen immoo yookiin immoo akka warra duriitti haadha manaa ishee hangafaa fi haadha manaa ishee quxisuu naa ta'a kaasa seefe sitti meera sa'aatiin sii bite kana godhadhuutiin haa bilbili. Hoo. Wayyoo nan raanfadhe. Maal? Torbee har'aa birthday koodha. Dhugaa. Torbee har'aa maal ture? Torbee har'aa gaafa furii ture ni amma? Gaafa furiidha birthday kee. Hin kabajnaa faayini. Nama gaddisiisa. Maaliif? Maal reefuu yaadadhamni? Maal? Maaf natti dursee natti nimtaati. Maaliif? Maal gaafa furii fiildii gaafa lamaa kaasee hanga gaafa jaatti hojii wayii natti manni jiruun fiildii hojii wayii. Fiildii hojii akkamii jalqabdeet? Fiildii maali? Hojiin kee maal? Maal dhaha? Sisteemni lakka. Guyyaa lama dura hojii wayii ergadheeni. Kana booddee immoo leenjii isaa gaafa lama hanga gaafa jaatti deemtu nu jedha. Dhugaa? Kun maal gootaree maali? Kam nama jibbisiisa? Is waggaasa kana hiriyyoo tokko wajjin kabajnaa? Kan koof kan kee immoo bara dhufu kabajnaa? Naa kabajja bara dhufu. Saawwaniire. Akkas gootee yoo baqattee malee sirriidhaan. Nagee information baasi. Maal? Information dinqiin nagee. Qoyna ilaalaati natti niyyi. Maal laalta? Kunoo baatteerta. Namnoo sirrii odeessa namnoo baatteerta kunoo. Kan koodha? Chaappee maaf baatte? Kan kemne ussiin jedhe. Manatti dibatteen baatu maaf baattee deemtate? Haa. Iddootti sirraa baduun beektuu jedhamni. Iddootti narraa gadhiisuun beeku gateettee fi baadhattee deemta maal manatti batteen baatu? Amma galgalaatti sirran turuun itti ganam dibate. Moo iddoon itti ofirraa balleessuun beeku. Moo godhaa deemta karaa? Waajjiraayyuudha malee niti kana baattee deemtu. Rakkoon qabu oo. Maali? Balleessaan qaboonyu dhabeetta anadha. Natti biteessitti kennate waan gooteen qabdu. Chaappee ma waan tadhamu dhiigeerratti maal akkamitti mee lammaffaa arga baattee deemuu turuuti. Naa kenni ka. Eessa jirti? Kam isheen eegee farda dhattee dhaabbattu kun immoo obboleetti jaalallee komaa naannoo kanatti wayyoo sumadha moo? Maal inni mataan kee kileerdee mataa keeratti naa kabajamu moo? Maal kun alaabaa biyyeessaa dhanni diimaa gurraacha keessa godhattee itti dibattee deemte. Maal taati tasgabbaa hime? Moo hojoota dhiirotaa si ilaaluu dideennaan? Kottaa na ilaalaattee kireerii mataa keeratti akkas godhattee ba'uutti kaate si ilaaluu didaniinnaan? Maattee faashiniidha? Faashinii ta'uu isaa sitti natti mamini. Elaa mataa kana immoo sirraa moonaadha hundumasaa. Anoonyu mala isheen karaarra dhaabbattee mataa akkas godhattee dhaabbattu kun ani jaalallee koo akka isheen taate maalitti hin beekayi? Anoo jaalallee kun barbaadaa jiraati ishee mataa ishee gaddeebee akkasittiin dhaattee dhaabbattu akkas godhatteetta. Mataa kana arra galgala hiiktee yoo inni kotte moo haadis garuu mana dhaggeeffadhu hiike akka warra duriitti dhadhaa akkasittiin diddibattee akka warra duriitti dhuftu taanaan dhaggeeffadhu kaayoomin xumura yaasee eelaa. Ifama buleetti akka carraa kee yaali qoostee yoo qoosaan kana kofalchiise lakkoofsa bilbilaa qoonsi kenna. Ahaa yoo qoosaan kosi kolfisee lakkoofsa bilbilaa kenna. Uf maal qoosaa baay'een gashitate maal namni qoosaan gashitu abeet qoosaa qabadhu duwwaa sagal qabadhu silkii korkoon qabu abeet qoosaa kee duwwaa sagal qabadhu injibattee taphamma taphatte kabbaa carraa taate qabadhu silkii duwwaa sagal qoosaan gashitate duwwaa sagal ayi qoosaan akkasii maal okolfeen beeku akkas duwwaa sagal 61 beeku qoosaa qabadhu qoosiin barreessaate silkii barreessuun beektu fakkaata qoosaa malee qoosaa akka kee jechuudha nan injifatte takka nan injifadheeti naa bilbili qoosaa naa bilbili qoosaa baay'ee dandeessa nama qabaata oomsi kun akka inni hin qabne beeka kanaaf hin taa'enis eenyudhati eenyu akkan ta'uu barbaadda ati eenyudha eenyu akkan ta'uu barbaadda jaalallee konaan taatu kanaaf jedheen dhufees taa'e qabamtuudha ka eenyudha inni jaalallee koo mana jalaa qabatu kan hin jedhu ishee makana of danda'uu dadhabdee soofii tokko fayyadamtee kaffalettee nama amta isuma yuutooti jirtumaaf hin kaffala maal ayisii